Kamar. Bar nama sini arginu kira me ul kai jarti dewa jadi abad ya nih bar. Me ul kai abad tuh. Me ber abad. Me shamarran kena. Me isim mantum fakkenya sini akam tadi me. Me umar fi me umar fi kana ilala. Ya ada orang saat ini salah. ايش كنت تدمنا عندهم Berbagai tayan puncak ini jangan dimulai lagi kan. مجال أسرع يا سبحان الله Dah me macam berapa? Ayat tahu suatu tadi. بيزي فاسني يود بيزي ما نمني كمان ولا ننجر ولا سقيا نمني ولا ننجر Kuno salah lah. Bicara sama kuno saja. Rabbi nak bersuci. Ikan kana wan dan dene rakau kau mai kau dekat mana? Tayam rakau kau. Tayam mai kau. Mai kau Mai kita biasa segala ni sana guys. mai kau dekat mana? Kana fi ayat cara itu fi ke tina boleh berlalu tu pada insyaallah. Wana kana kana jauh. ما شاء الله تبارك الله والله كربي ولي فائز ودموع سالي ربي نسابها قدسو دقا ربي كوي فيديو وجتامو وانتو تتوكو غارغان بيتني والله وان برنوتا رافدتا وان برنوتا نمافتو نعم نا كسيكا إن شاء الله مالي فوجو والله وربي نكركارين إن شاء الله نكركارا كيساني نسيم دبسا إن شاء الله kau insyaallah Rabbi sihala fesu account ni kata barisan kana nami wan dan tak kesan din bagi warbat tak asal tele wa kabada kesan ini abshir insyaallah gala tumul fa jazakumullah haye nami barah dabarin kai tanu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريانتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيرو كم نجاك يا سني جرا الحمد لله قالت ربي ما شاء الله تبارك الله جامل كي كيسة تاجرتني جاوا هم دايترغتن كيسة تيتني دعاء اللي برا جرتني جوما كان كيسة وهم دارغا جرتني ربي نموتو نما بكان غور اسنا غدو والله نموتو نما بكان ربي نموتو دائما إساكنا والله بكا إني بربادو آلي أسم مالي كوات ديفم والله وبالله ربي بكان سياغو بليسك يا قالي آمين آمين والله waan ma dubbadduun dhabe qaatuma jala taa'ee dhageeffadha namni tokko tokko bareedina miti bareedina rabbiin namaa kenna miidhamaa rabbiin namaa kenna rabbiiti alhamdulillahi jedhee taqabbalatuun isaa kunuyyuu wallaa fakkeenya nuu ta'u jira bareedinni nurra jiru kuni waa meeqan nu galaafatu jira waa meeqan nu fokkisu jira ummata aadaa wallaahi wabillaahi waa meeqattiin kasaaru jirra nuti mataa kennaaf arramootu isa bira jechuun kenna akka mataa kiyyatti rabbiin mootuu haadha mana kan keeti rabbiin bakkaan isiin kabajamtuudha isiin si kabaja si wajjin jiraattu odoo nama akka isirraa fakkeenya argatu teefnaf malee odoo akka nama birooti immoo hin argitaniin beeytanii rabbiin bakkaan si haa ga'u bakka ati barbaadu san wallaahi humni namaa tuni guddaadha kaaliqaa biratti garuu waan xiqqishuudha rabbiin bakkaan si haa ga'u obboleessa kiyya والله وقعت حاجمتو عالم أتلان برمسلة تانن دين اللي تانن ربي بكان سياقه المكان كتير والله وبالله كاتو ما ترور فد جرا تاي غرومو وان غرانين كباني ربي بكان سياقه وبلسكيا اكم بلتين تنجتة نيام براناتو الحمد لله جنة تقبلوا دمالي غرا غمانا نوتي بايته جرت ان شاء الله بري توبيا كما تكون غلجا أكانتي كنابرسي كيرو إن شاء الله. أيسا كنو أكانتي Kuma kaisa marah jira kuna jala. كنو أسجل جرا إلا رادي على لو أنتو كويس نيبسا سلة نموت برات اللي أكفى كينيا تاو بري كوبا إثيوبيا بيتي إبا إثيوبيا رادي على لو أنتو كويس نيبسا سلة قرّاجات تي أوروميا إرانا دفوين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوروميا. تو كم نجا جرا الحمد لله كم فيا كيتي بدأ بوجه وكان رجع تكم نجا بدنيني لابد تمر المدينة أوروميا إرا ما شاء الله جرا كم Kita kam naga. والله جرا الحمد لله كلام ربي Sini leba kejirat kani. Masya Allah. Ani ma akan masih arke usama ademu.
onlaayiniin kee naasiin akkanuma waan isin irra jirtanillee hin beeyne. Ayyee wallaahi obboleessa keenya kana qarqaaraa jirraa qaama miidhamaa nama haadha manaa qabu nama daa'ima qabu akkanumatti rabbi uumaa rabbii kana kan bareechee kan dheeressee kan gabaabessee isallee akkanumatti rabbiin uume isa kana haga dandeenyeen bira dhaabbataa jirra. Inshallah akkaawuntii dhageenye akkaawuntii maxxansa suusu akkaawuntii barreessi waan akkanaati irra jira. Maashaallah bareeda wallahi hedduu tokko nama tola nama akkanaa kana gargaaruun hedduu tokko bareeda. Inshallah inni waan danda'uun akkaawuntii jala barreessanii galchaa fi futuuraa si erga inshallah. Abshir leenjako asumaan dhaabbata Timir Almadiinatti ni beeytanii waan biraati fi Timir asirraa meeshaalee qooduudhaaf biyya galee aarsaa hedduun kafalee hawaasa kanaaf Amir onlaayinii namni hin beekne jiru inshallah mammaaf Oromiyaa keessa jira bakka ga'ee fi haala hojii waan irra jirullee inshallah yeroo bira irraa barra rabbi nagaan haa deebisu. Ammaan immoo obboleessa kiyyaa waan danda'uun galchee fi riisiitii argatee rabbiin bakka san ati baase rabbi bakka si haa buusu. Nama yeroo baay'ee onlaayinii kanarratti saba isaa cinaa dhaabbataa ture ijoollee suusiitti sagalee ta'aa ture hawaasa isaa qarqaaraa ture ammallee dhaabbata Timir Almadiinaa biyya keessa taa'ee amma kun qoodaan jira asirraa sababa waan kanaa galee amaanaa hawaasaa bakkaan ga'edhe inshallah obboleeyyan kiyyaa warri amanante isa bakka geettes ka ammallee gahaa jirus hundisaa asumaan nu jabeessaa qidhaa ulfaadhu galatoomi inshallah yeroollee nuti irratee fi isin amma warra Itoophiyaati cabaa isin kennine akka duraanii isa shabakaan hin jiru. Sanii miti bare biyya kanatti akka biyya sanii miti asii amma saa kana rooba jirti agarsiisu mee rooba amma dama saa kana rooba jirti wallahi eda rooba bulere yaadi fi karjille wallahi roobni ajaa'iba jira agartaa kun hoyle viidiyoo cuftee jirta. Okay masha Allah mi agarte ya duumessalee Oromiyaan akka jirti wallahi hedduu tokko namatti tolti qilleensi isii bareeda kata'e kana mangiti hayyee abshir habiibii kiyya ulfaadhu waan niyya wannan jechuu barbaade waan reef afaanatti fudhatan ila dhibba Itoophiyaa yookiin tan kabajaaf jaalala isaa fudhanna namni kun seenaa isaa keessatti illee haasa'e ani ramadaana akkaawuntii tiyya 800 jira. Guyyaa lama keessatti kawaadaan galameen galchi malee ka harki isaa gale amma 100 fi birri 200 ka amma har'aa malee ka kalee fi eeggatta. Tayyib nama kana qalbii isaa keessatti waan inni niyyatiin gootee jirta kanaafuu galatoomaa hin tuffatina ka birri 100 qabduudhaan 100 Itoophiyaa 50 yoo dabalatee wallahi kennite maaliif jennaan waan niyyaadha malee. Na argin keessa jiraatti faayidaan qabu namni kun nama argin kanaafi hayyee itti fufii namni carraan argatin wallahi dhugaatitti obboleessa kiyya dhiifama naa godhii gizee takkitti wallahi du'aayi barbaada akka yeroo namni wal naaga'u inshallah du'aayi isinirra barbaada quraana keessa akka fayyaan tuni nama akka rabbiin nama dhibu na dhibi jedhan malee na dhibin hin jedhu wallahi baay'ee tokko rakkadhee jira du'aayin barbaada inshallah hanga biyya kana keessa jiru birri shan illee naa taatu irraa nafu ka amma kennu kana dhiisiti rabbiin hagana dandeessise sirraa nafu hin jedhaani inshallah ka duniyaan baras gubbatti nyaanne bira nyaanni hin nyaannayyuu nu hin beeyne beeyta ta dalagannu tanaa hin nyaannaan beeyne akkasii obboleessa kiyyaa hanga danda'uun si bira dhaabbadha. Mee amrii hunda natti jabaatte tana waattu natti jabaate du'aa isinirra barbaada obboleeyyan tiyya. Salaata salaatan keessatti du'aa naa godha inshallah. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aamin jedhu du'aa ta'e bakkuma jirtutti inshallah sira geetti. Bakar ayyee mee yeroo naa qusadha inshallah obboleeyyan tiyya akka nama hundaa wal ga'u. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Keerro akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah. Eegale abu wallahi lazim eegale kuno eegale. Waga jiraatani Oromiyaa irraa yeroo hunda sin jala teeneetuma sin laalla wallahi maashaallah. Wanti sin biyyaa baatanii dalagaa fi garuu wanti sin dalagaa jirtan wallahi akka waan dirijiiti biyya alaati as roobaa ruuti rabbiin dirijiiti masinaa godhu. Amin. Wallahi baay'ee isin qabmanna kallattii hundarraa waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana isin tiisammuun itti miidhamtanii mallaqaan itti miidhamtan kana kan mana dhuunfaatti maatii gargaartanii daddabartanii
warra rakkataa hunda gargaartan baay'ee nutti tolee jira. Wallahi jazaa rabbi isin haa kafalu. Aamin 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 aamin. Ammaaf immoo isin jala jirra. Yeroo hunda isin hordofnaa Suleeman illee wajjin haasofna. Ammaaf Oromiyaa irra jirra. Bishooftu jiraadha. Qarshii 1,000 akkaawuntii isaa manaa kennu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kasih marah kuma oke nilai kuma beraga rabbi baraka keessa kau bisa insyaallah. Jazakumullahu khair obboleessa fi laalle birrii kennuumi nu dhuftanii nu jala teettanii nu laaluun waan nu wajjin dhugaateen arguun nuuf dunyaa dhalaal dhugamateenna durriyummaa teennas kayrii dalaguu teennas arguun nu hubatuun waan guddaadha dunyaa guddaa nu kennite miliyoona rabbi bakka si haa buusu kuno akkaawuntii tasaa jira nigdi bank oromiyaadha kuno eegale abboo wallahi nama kana oromoo asuma dhageeffadha nama kana yeroo inni laayivii seenuma isaa dhaqee giiftii kennaaf dheengadda jechuun birrii 10,000 galchee sakandii keessatti ammallee 50 dabalee 60 galcheef wallahi namni amma eegalee jedhu kan amma laayivii keessa irratti giiftii kennaa jiru kun dhuguma rabbiititti wallahi akka waan naagootetti obboleessa kiyya qaali rabbi sirraa haa jaalatu maaliif jennaan as deebitee nama harkaa luka hin qabne uumaa rabbii kana tafakkura gootee cinaa dhaabbattee wallahi osoo foon kee nyaatte nan dhukkubu naaf taate wallahi ulfaadhu galatoomi dunyaa kee keessa barakaa rabbi si haa kaayu rabbii wallahi fiixaa teetitti abboo rabbiin balbalatee wallahi fiixaa teetii hin rakkatini aboo addunyaan si biratti harree kabeelaa haa taatu wallahi seenaa wayiiti nama wayiiti gaaf tokko dunyaa kadhateeti dhabee hin sabbarre maal jedheen dunyaa nana jedheen na salphifte balbala ilmaan tiyyaatti salphadhu jedhe kadhate laala balbala ilmaan tiyyaatti dunyaan agartee balbala ilmaan teetitti sitti aboo fiixaa teetitti wallahi durummaan si haadhaltu wallahi isni rabbiitiin akkasumallee diinii dunyaa rabbiin si haa milkeessu namni tokko yoo qabaate dhukkubni koronaa chaayinaa irraa ka'ee addunyaa tana raase dhukkubni qabeenyi ilma oromoo qabeenyi namummaa qofaan nama gaya nama badaa jechuun nama awwaalaman qofa mataa keessa dha'uu jaalladha waalama qofa sunis maali bofa mataa keessa dhoofta aduu bismaara mataa keessa dhoofta maaliif waan dhawweetu san siyaa dha'uuf saniin alatti ilma namaa ka waa hojjetu tokko jabaadhu jedhi yoo inni dogongorellee jabaadhu jechaa dogongora san sirreessiif obboleessa kiyya akka allaqatti shallagamee dhibbanii ga'a ulfaadhu galatoomi leenca namaa asiin jedha jazaakumullahu khayr fooloo naa deebisi dhugaa rabbi kaleessi dubbisa yaaliin godhe dhugumatti namni gaafa akkanaati malee gaafa lallabaa gaafa sargii nama hin barbaadin gaafa gammachuu gaafa rakkataa akkanaa biratti namni addaan baafatuu qabdu ulfaadhu galatoomi hayyee namni bira mee koomanti illee barreessa miyyadha dafa namni bira waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh